Dhugaadhaan obboleessa xiqqaa Jaarraa Abbaa Gadaati. Goota Oromoo akka isin hundi beektu. Maqaan isaa kadhaloota Abdukariim Ibrahim Hamid an Nasruddin Ibrahim Hamidi. Dhugaadhaa eegaa inni biyyaa bahee gaara seenee qabsoo galmeesse qabsoo bu'uureesse dhaan dhaloonni koo. Haa ta'u ijoollummaarraa kaasee waa'ee isaa dhagayaatiin guddadhe. Inni magaalaa Baddannoo dhalatee ijoollummaan hiree barnoota argachuudhaaf magaalaa Harar manumaan dhaladhee guddadhe keessatti guddate jechuudha. Hireen ture maali? Abbaan koo Fitoraari Ibrahim Hamid daanyaa jidduu taa'u ka Harargee guutuu ture yeroo sanitti. Ogumsa isaatiin abbaan koo furmaata qotee bulaa Oromoo magaalaa hundarraa dhufuu laftii irraa fudhatamee nafxanyaadhaan kana yaa'ii godheetii appiilii akka moohanii lafti deebi'uuf kana dalagaansaa irra hedduun abbaan koo. Kanaaf manguddoon biyyayyuurraa mana keenya dhufti keessummummaa sanii yeroo sanii inni ijoollummaan akkaan dhagayetti manguddoo tana jala guddate Jaarraan taa'ee wanni isaanirraa barachuu ture. Oromoon fi Oromiyaan biitii jaamtu akka turte akka gabroonfataan cabsee fakkeenyaaf lola calanqoo akkamii Oromoon cabxe warra living witnessonninis jiraachuun mala yeroo sanitti manguddoon isaanirraa hiree kana argate jechuudha. So ijoollummaan irra hedduun namni inni wajjin dabarsuu ture ja'an manguddootaa fi haawwan kanneen wajji irra hedduun isaanirraa barachuuf kanarraa ka'iinsi na fakkaata if baree ummata isaatiif siigalee nahee sababnummaan gaaratti seeneehu dammaqinsi ijoollummaarraa karaa manguddootiin argateeni. Of course akkan isin hundi beektanuu Jaarraa Abbaa Gadaa bu'uura jalqabaa adda bilisummaa Oromooti. Achittiin hafnee Oromoota kutaa hunda ifitti afeeree nu kun Oromoodha, biyya Oromiyaa jaamtu qabnaa jee yeroo hedduu hoggaan dhagayuu isarraahis sanbooda hangaan yeroo isaa wajji dabarseen bareetti wanni inni yeroo isaa irra hedduu wanta godhuu ture dammaqinsa uumuu kana jechuu. Isin Oromoodha, gaallaa miti, isin Oromoodha, qottuu miti, biyya Oromiyaa jaamtu qabdanii jeeti dammaqinsa san uumuu irratti yeroo dheeraa dabarsee so nama jayinaati, nama addaati jechuudha. Inni viizhiniin isaa jalqabumaahu Oromoon biyya irratti gabroomtee sila qabeenya irratti gabroomtee biyya addunyaarra faffacaatee jiraachuu jirti. Kanaafuu wanni inni tilmaama godhee laaluu ture yeroo sanitti qabsoon kun itti fufee ni tura malee guyyaa tokko Oromoon lafa irratti abbaa taate biyya bulchuu, qabeenya irratti abbaa taate qabeenya diinagdee to'achuu ni dandeessi waanjuu wanni kun hin oolu jeeti amanuu ture inni. Kanaafuu amma wanni agarraa jirru I think silaa waan amma jiru kana Rabbi agarsiise viizhinii isaa san keessaa gariin deebi'ee jechuu danda'ama. Kanumaan jechuu barbaade nama gabrummaa didee ammas yeroo boqonnaa addunyaa kanarra boqochuu isaa dura hiree harkadhee isaa wajji yeroo dabarseen ture Yaman keessa. Kana hanga inni lubbuun baatutti gaaratti hin deebi'aa jechuu ture jechuudha. Namuma isa marsee taa'u hundaanuu gaara nageessaa loluu qabnaa maaliif teessanii ilaaltan
yeroo sangaa akka beeytan ganaa qabsoon qeyroo lafarraa ka'aa hin turre sanii faa inni gaa hanga duutti namni Oromoo taa'uu hin qabu loluu qabaa waan jiru mataa isaa keessa ture jechuudha. So abbaan koo nama dubartii hedduu fuudhee haati too 8 qabdii haati jaarraa 3 warra jiruu fi du'ee jidduu obboleeyyan 30 olii nuti kana akkas ture jechuudha. Karaa biraatiin abbaan koo akkaan reefu ibsetti nama Oromoo kana lafa jalaan hedduu gargaaraa ture. Qabeenya isaanii amaarri dhufe akka fudhatee isaan lafarraan kaafne directly lolaa ture. Fakkeenyaaf amma naannoo inni damiina tahee bulche keessa amaarri lafa hin qabu. Magaaluma keessa ta'a malee lafa qonnaa fudhatee wanta godhe hin jiru jechuudha. Qabsoo inni godhaa ture. Kana gaa inninis hanga danda'e uummata isaa gargaaruma ture. Yaman ture. Yamanitti diplomatic mission irra ture. Achi osoo jiru qabsoon gaara keessa deemaatuma turte hanga taateefu sanii akka gartee gargaarsi isaan dhaqqabu Yaman keessa daragaa ture. Karabbii dhufe dhukkubsate tajaajilli dhukkubaa itti godhanis hanganaa miti. Yaman keessa ifiifuu lola keessa turan yeroo sanitti Yaman civil war keessa turte. Kanaaf miidhaa fayyaa irratti waan dhufeen boqochuu danda'e. Anilleen hiree hirkadhee isa bira dhaqee tajaajila baatii takkaaf ana xayyaara irra jiru deebuu jiru biyya Ameerikaatti inni lubbuun baatee dhugaadha. Wanni inni himatee du'e keessaa tokko yoo lubbuun isaa biyya alaa keessa baatee biyyatti galchee namni akka biyya isaa keessatti awwaalamu himatee ture jechuudha. Kanaaf boodatti sitti dhufuun mala yaadataa Junaydii dureessaa sooreessa yaadataa Junaydii isaafis adeera anilleen adeera isaati. Kaniin an godhuu hin dandeenye yeroo sanitti biitii Itoophiyaa akka beeytan ummata TPLF bulchuu ture. Ummata Oromoo irratti cunqursaa gayaa ture ni beeytanii. San keessa haala san keessa inni reefa fuudhee waan inni himate san biyya keessatti na awwaalaa waan jeessan dhugoomsuudhaaf reefa isaa fuudhee biyya fidee asitti akka awwaalamu ko godhe. Boodarratti illee siif ibsuun hin dandaya. Kanaafi gaa maayyiin yeroon maayyii kana ture jechuudha. Barris baatiin Maarchiidha. Bara 2013. Yeroo sanitti hoggaa reefisaa biyya dhufuu dhiibbaa gurguddaa godhame. Dhiibbaa gurguddaa godhame keessaa tokko namni isaa aaliin isaa firrii ummanni Oromoo bahee akkan awwaalle bahee hiriira akkan goone dhiibbaa guddaa godhanii firriinuu dhufee awwaaluudhaaf xiqqoo rakkatee ture jaanii. Ani yeroo san Ameerikaan jira. Haa ta'uu sanuma keessaa jaalata obbo Yaadataa Junaydiin reefa san fidee qabsoo meeqaatamiin ilaa Dirree Dhawaa fidanii irra salaatanii namni didee yoo duunees humaa miti jaanii namni guutuu bahee akkasitti haala bareedaadhaan gaggeessan jechuu awwaalcha. Achirraa bikka dhaloota isaa bikka dhaloota abbaa magaalaa Watar jaamtu magaalaa xiqqoo achitti awwaalu tahee garuu inni sila bikka maali calanqootti awwaalamu fedhe bikka dirree qabsoo
san hin taane maali dhiibbaa yeroo san ture nama nukka kaasaa qabsoo Oromoo finiinsaa waan jiru mataa qabanna fakkaata sanirraahi dhorkanii watarii awwaalamu ta'e.